jabaata deema dura mooraalii qalbiin ishee kana beeku qaba gibtaroonni hawaasa tifir argachaa deemtu adabbiin si jabaachaa deema guys dabiliidha galatoomaa ulfaadha dabillo akka rumoone amma gizee tifira qabdu kana adabu welcome ana dhufu manna taachuu galatoomaa dhugaa akkuma ture qowaatti na argatee baganaa dhuftan dhugaa waaqayyo thank you yes what Sam yeah Buddy I love you I respect thank you everyone isi baay'een wali bakama dabbin si jabaatera dhugaa rabbi adabbin si jabaatera ni lawbat mene konjo bakka adabbi to ko famoniko giftariki isa abra fara yiru kana makawam pero shakalatu ta afrafa where is what Asunte alfa farra sajur astaghfirullah makaru asli mala darar mala sigode darar be mala doko mala kasma namazi kana sadi mama la kaufina batena kana ramal wale amakaki ya wangu o so du felenca la mana kiyat felenca buse ju dandewa yori fadde wa mbe ko mali guys timing guys time satu na ega aku kana be good Sam welcome Bakuko Angisti thank you moto what injani arahu menetin moto kabdu hari simwadi yaga amma maatiin kees dadhabuun saanii inoolu keeyas humna argachuun saanii inoolu maatiin kiyya yeroo kamuun dadhabu rakkoon jiru gizee nammoo maali beeyta guyyaa dalagaati ani guyyaa sanbattan lamaanii kana baay'ee tokko bakkaa'ee maal jedhanii osoo mootummaa Raashiyaa wajjin walitti dhufee namni nama hin jiru Kooriyaa wajjin inni qonjo joornaalistii miti qaamni mootummaan hin danda'u guyyaa sanbattan lamaanii kana my family ta'anii cappuccino dhugaa this guy is very funny jedha nalaalu waan ta'eef namni hin jiru sanbattan lamaan ingiliffaan amma akkas jedhaa jiran laa amma mooni waan ati beekuu qabdu maali beektaa waan ana namni nama hin dandeenyeef harmeen kiyya Ameerikaa jirti abbaan kiyya Ameerikaa jira obboleessi kiyya akkasii obboleewwan kiyya nama kudhantu kanaadaa jira ilmaan adeerran kiyya firoota kiyya keessa ana malee namni biyya Afrikaa kana keessa jiru hundi isaanii sigalee kanaafi nama kuma kuranin caalan firoonni dhiigaa qofti isa Oromoo malayyuu jechuudha nama firoonni dhiigaa guutuun biyya alaa jiru kana akkamitti ati ka Oromummaan si baran ka gaazexeessituudha yookiin namni gandaa namni takka namni lama akka dawaa biyya faranjii jirtu baay'ee ulfaata beektaa kana rakkoon amma ati harmee ganyinee daawwattasan kun waatiin akka taati isaatu Ameerikaa jirti Ameerikaa deemee leencaraa kana jettanii dhugaadha haadha keenya lubbuun bituu si kenna garaagarummaan keenya sababni simooyuu keenya firroonni keenya hundi isaatu diyaasbooraa ta'uu keenya understand ingiliffa moo amaan baasaa turte gara afaan Oromooti haadhooko natibiin afaan Oromooti deebitu waan nasaa turte kun waan tati gurra naddeetti naamasitti yaalte kun konfiisne kone Oromoo dhugaadhaaf ani Franco gizee ana dabbii Ovviamente Enrique Fracotti. Garu I'm sorry. Anani la gatti vaste kesse. Ani Frico kasi ani Frico kasi ani kasi Frico. Ambar milione che Frico akka Frico fera che ta ubara baade ati moto kan ko ta qabda.
oh. Ani bar I am pure. Obboleettii kee qulqulluu. Jaalattes jibbites obboleettii shamarran keenya nuudii nama qaban kana dadhabne barnuti. Warri dhiirota dadhabannee waan akka adabbii tokko fa'a. Mamma dhiise. Nay. Jedhe. Ol jedhi na laali fuula keessa na laali sitti wallaalaa walitti. Eeywa. Abaaboo yookiin doonaa waan ta'e guutaa. Adabbii tokko fa'a. Torba barbaada. Doonaa tokko guutaa. Dagai. Asli my love jettee achirratti bakka reef jettirratti asirratti asli my love jettee barreeffatte bakka teetta. Adabbii lamaffaa biirtarii kiyya afuraffaa yeroo sadii qaba. Ole. Ililii torba barbaadu argitee mooni. Dabii babbareeda si fayyadu si adabaara argitee mooni. Namni akka anaa si yaadu hin jiru dhugaa. Thank you. Guys, namni kun waan dhibba shanii ajjeessan hundi keessaa mooreet fooloo godha. Baatii dhiisi bakka. Mangistii kiyya ga'e dhiisi. Na jalaa miidhamta. Nageem lolaa qabu. Goota gaafa rakkoo. Thank you very much. Akkanuma taa'e. Ga'e inni tokko naan kenne. Ishii boos. I respect. Si jaaladha fi kabaja rabbi duniyaadhuma qabsitti argannu waa tokko naan kenne. Nama kuma dhibba shanii goroma caruma jedhee ati idaa qabdu sirratti ilaalaa jira malee hundi irra guddaa nama sa'aa kana warra giiftii kennuu danda'u. I know. Taaptaap yoo godhanii amma nuti ijoolleen mooneeti achi xiyyaara nuti darba taaptaap hin moone. Kura kumaaf dhibba shan baay'isu sadii meeqa gaayi? Kumaaf dhibba shan sadii baay'isa. Sindura meeru? Kumaaf dhibbi shanii sadii meeqadha? Kuma afurii dhibba shan. Xiyyaara tokko hin moonaa jechuudha. Isaniin taaptaap godhuu danda'amana. Homa giiftii nu barbaachisu nu abbaa feene qaxaqqatu waan akka motoraa waan akka xiyyaaraa kana qaxaqqatu ililii tokko nu barbaachisu. Taappii qofa waliigaltee kenna qofa. Sababni nama mooyachuu kenna waliigaluu kenna. Faamiliin asliitii fi tigriin akka tokko. Amma Tigree miliyoona shanii gizee waliigaltuu akka ittiin biyya achi karaa turte argitanii waggaa lama guutu miliyoona shan. Akkas jedhuti abbaa fedhe. Hundi isaanuu dhiyeessa. Ittiin abbaa feene adabuu kennaa waliigaltee malee rabbi nu kenna. Okay? Nama miidhuun barbaadu. Taappii qofa silkii waan dandeettan godha. Wanni isin dandeettan maali koppiliinkii godhuu taaptaap godhuu. Bekka. Ililii guutu akka carraa namni karaa deemu yoo jiraate waa ol darbee kutaa jechuudha. Yoo ol darbuu baatanillee no problem jechuudha. Bombolinoo lama nyaadhu haadhooko. Amma bombolinoo yoo nu gargaartan rakkoon qabu dabaleera. Bombolinoo lama guys. Waan akka bombolinoo kana ililii kura yoo darbitan rakkoon qabu. Because yoo achi dabaleeratti waan guddaa nu darban hin beekne waan ta'e. Taappii godha. Moon. Maa kuufa qabdaa dabtee liqimsi ture? Maal bulleesseen gad ergamaa jechuudhaan. Maa coggaarraan kendaaku? Dheedhii isaa gad erguun hin ta'u. Hin turte jedhee bar maa suuta nyaatti kooraa jirti moo nyaachisiinaan jedhaa jiru bar. Akka nammaarra agarsiise sana utoon xiqqeessee ammaaree gaarii ture. Gammee qayyattu kun leenca darbe. Gaafin keessan leencan deebi'a warri mooneetiin gaafadhuta. Koomentii gammeen barreesse kana warri akka gaafadhe cinqee gaafadhu barbaadan leenca kakachiise. Dhiironni as jalaa iccitii isii piraayiveetii baasuu barbaadan jechuudha. Dabili singilii leenca yoo leencanaa kennitan gaafadhamaa hin adaba. Adabbii biraa lama gurguddaa itti kenne sadaffaa san itti kenne.
kanarraa kana fe wonna nama asirratti gaafadhee ati yoo akka carraa isin dabilii taate dhayxee tidin keessan jala jantee anatti illee carraa qabduuf maaltu jira. Shamara babbareedduu meeqatu osoo asirratti geemiin hojiin taphattu asuma achitti barattanii na jalaa heerumte. Marataan aseetanii ana. Sababaa girrisaa maskii dhabe. Even sababaa girrisaa meeqa jechuudha bilillee ooroo gara. Sababaa girrisaa sintinna sin. Even mucattii yoo kana gaafurraa giddiin ol kaate gaafurraa utuna hojiin taphatte 36 giddiitti tapha shammoo jaaboodha torba fara mo'edhee ol kaate aziizaan jirti amma. Agabbachi. Ani shamara babbareedduu meeqa dhabe osoo maasii jala teettanii koomentii baratan biratti ka'an bu'aala qoonjoo seet shamarri bareedduu ana bira dhufnaan leencan ichitti ishii barta. Ani waggaan booyuu ifadhe. Maa kolfitan dhugaa dhabu. Nama meeqatti dhufee asitti gidee wajjin haasa'u ulaalee keessan dhaqeetiin hin bakka bultii ijaaratan. Biizinasmaan ta'uu qaba baraniin kun osoo wannoo baradhee jiraate. Maal inni ka baratan sun waa'ee mallaqaa mooni? Akkaawuntingiidha? Ani osoo akkaawuntingii baradhee Israa'yoon haftaa mitee barachu akkaawuntingii barachuu dhabuun kiyya namiidha. Doktora barachuun si miidhee? Jechuun ana akka doktorummaa barachuuni. Saba kiyyaaf bareeda ana akka dhuunfatti xiqqoo na baddaleedha. Shaqqalaa dhuunfaa kiyyaa yeegilli shaqqalaa ittiin danda'u. Biizinesmaanii miti ka. Dhugaadha. Hai doktor. Nama gadi. Mee afaan lamaan na ibsi. Sagaleen keenyatti toleedha. Hai doktor. Gidee jettuudha. Jecha lamaa mee waa'ee keenyatti. Doktora jechuun nama waggaa 27 biyya Chaayinaatti isiniif barate. Nama jala deemtan galatan jennee. Dhugaadha kun. Dhugaadha. Isiniif dhama'ee galatan qabu. Ay doktor anaa nyaatu. Kun dhugaadha. Tapi gosip. Oh, mana kumpulan amma guyyaa dhaabaa faayee tadi. Hordoftoota kiyya kana malli isaanii maal beektaa irra hedduu parsantiin 95 warri na hordoftoonni kiyya nama 400 kana keessa 430 nama 30 mara namni 400 warra jaartiif jaarsa qabu jaarti qabu. Egalee guyyaa ta'aniitiin wal buushu. Buna wal affeeru. Halkan wal hammataniidha. Taabtaabii gochuun dhaqqaba. Rakkoon jiru kana barmoonni silan tokko nam danda'u. Biizidha. Silkii bananii akka fuuldura kaayanii jireenya mataa isaanii oofatan wal gammachiisu. Anasitti taabtaab gilee goraa jiru. Rabbi sin haa qajeelchu.